Ashamaa harka fuunee daawwattootaaf hordoftoota biiftuu gadaa YouTube irraa akkasumas biiftuu gadaa gobanaa Facebook isheerraa akkam jirtu har'a yaada xiqqoo tokko tuttuqee isin yaadachiisuuf bal'inaan irratti naasa'u tuttuqee garuu isin yaadachiisuu barbaada. Yaadni koos waa'ee lubni kanaan dura hidhamee hirreebamee birrii 90,000 meeqa saamamee jedhame san har'a kan bahe haasa'e san irratti namoonni baay'ee gammadanii jirtu. Dhugaatuu ba'ee baga dhugaan nu mul'ate jettan immoo ilaalcha addaa qaba. Ilaalchi addaa koo bal'inaan gaafa carraa warra beektotaaf hin dhiisaa. Warra beektotaa gaafa isaan xiinxalanii irratti haasa'uu dhiisan nan dhufaa xiinxalaa wajjin. Garuu hamma akka isin gammaddan utuu hin taane waan biraa waan sammuu koo keessatti biqilee isin yaadachiisa. Dur kan hin beeku biyyoota arabaarraa islaamonni musliima hin gargaaru. Gaafa masgiidii ijaaramuu birrii erganii qarqaaruu godhuuf kan qarqaara godhanii fi aadaa fi maanaa isaa maan biyya isaa keessaa yoonni gurraacha ta'e yoonni bargoo ta'e yoonni diimaa ta'e irraa fuudhuuf safuu isaa waan irraa fuudhuuf otoo hin taane amantii isaanii iddoo jaallataniif amantiin kun akka jabaatuuf akka babal'atuuf kan godhan qarqaarsa godhu. Ati akka godha akkasittiin haala ani barbaadutti naa ta'e jedhanii otoo hin taane keessatti siyaasa isaanii bal'ifachuuf otoo hin taane haala kanaan geggeessu jechuudha. Haa ta'u malee akkasumas lubni Wallagga lixaatii fi qellem wallaggaa dhaqee mileenii 2 baajata baasee mileena 1 Wallagga lixaatii fi mileenii 1 immoo qellem wallaggaa faadhaaf baasii kana baasee gaarii godhe galatoomii jennaani waan kana irratti jabeenaaf maallaqa isaatiin nu gargaaruun isaa gaariidha. Akkasumas saba keenya immoo galatoomaa nama gaariidha. Oromoon jedhee Wallaggi jedhee jajuu isaatiifis galatoomaa har'a miti durumaanii beektu Oromoon waliigala addunyaa irra jiru nama gaariidha. Dhugaa sooftan haa ta'u. Ani garuu sana otoo hin taane lubni Oromoo yeroo darbee miidiyaa irratti akkan argaa turetti jechuudha. Kan mataa isaatii Oromoon uummatee aadaa isaa safuu isaa waan illeen akka baratu qiddaasee afaan isaatiin akka godhatu godheera. Maaliif otoo deemanii Wallagga lixaaf qellem kana hin deemin jaroota Oromoo kana birrii buusanii Islaamni kiristaanni charchii mataa isaanii ijaaranii kan isaan barbaadan dhuguma amantii kana guddisuudha yoo ta'e lubni kun amantii kana babal'isuudhaaf deeman yoo ta'e kaayyoon isaanii waan biraa dudduuba hin jiru ta'e yoo qulqullummaa jira ta'e maaliif luba Oromoo sana wajjin haasa'anii mari'atanii kottu nuun kan barbaannu gadaamiitti nawwitanis kunuuti wanti isin nu kumattan hundi kana atis kara dandeessu nu cina dhaabbadhu saba keenuu kakaasi haalatti irratti hojjennu bakka itti nu hojjennu haala keessa beektuun haala kanaannoo beektuuni nu qarqaari wajjiniin hojjenna. Maaliif hin jennee maaliif ofii isaanii qofaadhaan naqanii waan kana godhanii dudduubi isaa maaltu dudduuba jira sagantaan isaa maaliidha maaliidha maal irratti hundaa'eeti jajumsi adda bilisummaa Oromoo jajan maal gochuu fi sagantichi maayinni isa jedhu ija nama bishaateetiin isa gammannu isa yeroo argannu waa gammannu otoo hin taane gammachuu keenya kana booddee maaltu jira dudduubi isaa haala dhummi isaa akkam ta'uu deema kanaan duras immoo haala akkamii keessa turre amantii keessa dhokannee maal ta'aa turre isa jedhu bal'inaan isinirraan eegaan isinitti otoo hin taane isinuu ni beektu kana isinirraan bal'inaan eegaa jechuudha. Yamarqaa si afuufuun si liqimsuuf jedha. Ani gama kootiin kabajaaf ulfinan qabaaf jechoota isaanii Wallaggaadha nama gaariidha. Karaana dabarsanii warri caakkaasii warri katamaasii warri maaliis jedhanii adda adda fuudhanii nutti himanii jechuudha. So warra caakkaa kana yoo hin jenne akkaataatti keessa darbinu hin qabnu akkaataatti deemnee waan karoora keenyaan hojjennu hin qabnu ta'uus malaa yookiin immoo dhugaa ta'uu malaa. So kanaaf hundumti Oromoo gadi fageessee dhugaa keenya nu dubbatanii akkas jedhee ililchuurraa gadi fageessee hubachuu qaba. Dhugaa kee ati yoo ofii keetii beekta dhugaa kee ati kan hin dubbatanne namni sii dubbatee waan sii godhu hin qabu. Nuti daa'ima miti abaluu gaariidha biiftuun bareedduudha biiftuun lommoxxeedha jettee shooshilaa otoo hin taane wanta dhugaadha wal bira yoo dhaabbanna ta'e yaada gaariidha. Garuu dudduubi isaa waa jira yoo ta'e sana isintu beeka. Yoo dhuguma dhugaadha wanti kun ta'esi sana isintu qoratee ba'a kanan jedha. Karaa ummataatiin immoo
Uummanni lixaa kunis gaafa waa ta'u gaafa wanta akkasii uumamu miidiyaa qabu ijoollee qabu ijoolleen isaanii jiru yoo OMN hin barbaanne OBN jira miidiyaa mootummaatiin gocha akkasii raawwate jedhanii maaliif dubbachuu dhiisan maaliif calluma jedhanii wanta kana birrii miliyoona 2 kana waan guddaa kana konyaa xixiqqaa kanarratti ba'uunsaa karaa nam tokkittiitiin maali jedhanii maaliif hin dubbanne kaleessa ijoolleen Oromoo Wallaggan jenne Arsiin jenne Giinciin jenne Addis Ababaan jenne eessan jenne wal duukaa dhumaa turane waan biyya isaanii kana keessatti ta'u dhaga'uun isaanirra hin jiru ijoolleemti kuni maaliif gadi qabaadhaan ta'a wanti hundaan maaliif konnekshinii walitti dhabdu namni hundaa yoo namni nama miidiyaa beeku tokkoon yaada ta'u lafillee yoo isinii qotame yoo bishaanillee isiniif ba'e yoo wanti tokko isiniif ta'e maaliif miidiyaatti bilbiltanii hin himattanii yoo rakkoo qabaate ijoolleen keessan ija fageenyaatiin kan ilaalan hubatanii yaada yeroodhaan itti gochuu danda'u kun akkuma jirutti ta'ee gara fuulduraattis irraa waan kana qulleessuuf ijoollee keessanii hojii yoo mari'attan maal ta'a isa jedhuun qaba warri kaan immoo abiyyi sana godhee abiyyi kana godhee abiyyi balleessee abiyyitu sana godhee abiyyi lafa gurguree jechuudhaaf sagantaatu baafachuu otoo hin taane wanta gola kee keessatti ta'u hunda irratti abbaa ta'uudhaaf namni si dhoowwan jiru irratti maroo lafa gurgurtee fuutee bulchiisni laattee abbaa barbaade dhufee waan barbaade ergi godhee booda immoo maal jettu mootummaatu nutti ergee kunoo nama nuti hin beeknetu hojjetaa jira nama balee kanaan immoo balaan quumee bor immoo ilmaan Oromoo dhumuuf deemaddoo ta'eef hirrattaasaa ishoo baga jedhee dhugaan nuu ba'ee qofaa ta'uu hin taane dubbiin kun gara eessaatti deemasa jedhuutu irratti nu yaaddanii baay'ee bareedaadha yaada kun yaada biiftuu gadaati biiftuun ija sadii qabdi tokko dudduubaan lama fuulduraan kun dandeettii biiftuuti yeroo gaarii